Ashama harkafuuna yoo yaajachaa hordoftootaa fi daawwattoota sagantaa Awaash Miidiyaa. Oduu qabannee isin dhiyaannee jirra. Oduu teenyaa sammaduma isitti nu waliin turaa isin jenna. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana biyya bulchaa jiru filannoodhaaf kan torbeen tokko isaaf yeroo ammaan tana dhimma filannootiif olii gad biyya keessa kan fiigaa jiruu fi gama biyya alaatiin dippiloomaasiin isaa yookaan hariiroon biyyoota alaatii wajjin qabu hedduu akka malee kan irraa citaa jiru ta'uun himamaa ture. Kanumaanis wal qabatee mootummaan Ameerikaa dhiyeenya kana qoqqobbii fi dhorkaa viizaa kan gubbaa keessa kaleessa immoo haareetti biyyi Duubaahii mootummaa Itoophiyaatii wajjin hariiroo addaan kutadha jechuudhaan dubbattee jirti. Akka miidiyaan Afrikaan Konfidensiin jirutti mootummaan biyya Duubaay Sheekh Mohammed bin Zayed kan mootummaa Itoophiyaatii wajjin hariiroo cimtuu qabaachaa turee fi lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture xiyyaara nammaleeyyii yookaan diroonii jedhamu gargaaruudhaan loltoota TPLF haleelaa kan turee fi mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbachuudhaan kan beekamu. Kana duraas wayita muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad aangoo qabatanitti gargaarsa maallaqaa guddaadhaan cinaa dhaabbachaa akka turee fi addatti magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa tokko kan muummicha ministeeraatiin yaamamtu ijaaruudhaafis waada khawwali galan dhiyeenya kana jilli addaa kan Itoophiyaa daawwachuudhaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad wajjin waliigaltee godhuudhaaf yaalee muummichi ministeeraa ashhadu billaahi an isin wajjin waliigaltee hin godhu jechuudhaan eega jalaa dide. Jilli Joo Baayiden gama Ameerikaatti eega deebi'ee booda Joo Baayiden gama biyyoota Eeshiyaa kanneen akka Suudii, Qatar, Duubaay akka daawwataniif eega ergee jilli kun mootummoota Eeshiyaa kanneen akka Suudii fi Qatar, Duubaay wajjin marii eega gaggeessanii yeroo ammaan tana jilli kun akka muummicha ministeeraatti haada hidhee simamee jira. Jilli Joo Baayiden erge kun biyyoota Eeshiyaa daawwachuudhaan marii ciccimtuu eega godhanii biyyi Duubaay mootummaa Itoophiyaatii wajjin hariiroo qabdu akka dhaabdus akeekkachiisuun gabaafamee jira. Kanuma dhaabbachuudhaan guyyaa kaleessaa Sheekh Mohammed bin Zayed bulchaan biyya Duubaay mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Duubaay kana booda hariiroo akka hin qabaanne simanii jiran. Kanaan duraas rakkoo mootummaa Itoophiyaatii fi Suudaan jidduutti gaggeeffamaa jiru biyyi Duubaay anaatu fura bifa jaarsummaatiin yaada juun kan dhiyeessitee fi biyyoonni lamaan jaarsummaa Duubaay fudhachuudhaan odoo mariidhaaf qophii irra jiranii eega biyyi Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa viizaa dhorkattee gargaarsa waraanaa irraa kutattee booda jaarsummaa isii fudhachuudhaan baqattee biyya isiitti deebi'uun oduma dhiyeenya kanaati. Kanumaanis wal qabatee kan guyyaa kaleessaatis kanaan booda hariiroon mootummaa Itoophiyaatii wajjin qabu ammaan booda akka dulloome yookaan moofeetti laaluu qabdan jechuudhaan miidiyaan Afrikaan Konfidentaliin gabaasee jira. Loltoonni Suudaan guyyaa kaleessaa daangaa Itoophiyaa tarkaanfachuudhaan lafa Amaaraa hedduu akka weeraran gabaafamee jira. Bulchaan naannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa duula filadhaadhaaf naannoo isaaniitti gaggeesseen loltoota TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatee akkasumas hidhattoota Gumusii kan balaaleffatee fi loltoota Suudaan kan daangaa tarkaanfatee yeroo ammaan tana lafa isaanii dhuunfachaa jiruu fi qabeenya uummataa saamaa jiru odoo maqaa hin tuqin bira tarkaanfachuun garuu yeroo ammaan tana lafti naannoo Amaaraadhaa hedduun loltoota Suudaan harka jiraachuu kan gabaafamaa ture. Kaleessa bifa haaraan odoo bulchaan naannoo Amaaraa keessatti duula filadhaadhaa gaggeessaa jiru loltoonni Suudaan daangaa tarkaanfachuudhaan qabeenya qotee bulaa akka saamanii fi kaanis ibiddaan akka guban gabaafamee jira. Loltoonni Suudaan kan daangaa matammaatiin seenan gandatummaa mandooqoo jaamu keessa eega seenanii abbootii qabeenyaa lamarraa qabeenya saamanii qabeenya kaanis kan fudhachuu hin dandeenye immoo bakkatti ibiddaan gubuun gabaafamee jira. Haa ta'u malee bulchaan naannoo Amaaraadhaa loltoota kana akka waan sodaateetti odoo maqaan kaasin irra tarkaanfachuun isaa yeroo ammaan tana aktiivistoota Amaaraa biratti ajandaa guddaa taate deemaa jirti. Loltoota Tigraay fi loltoota waraana bilisummaa balaaleffatan garuu wayita inni duula filadhaadhaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jirutti loltoonni Suudaan isuma cinaan naannoo Amaaraa seenanii qabeenya uummata keenyaa saamuun kun ammoo tuffii yookaan sodaa agarsiisaa jechuudhaan yeroo ammaan tana aktiivistoonni Amaaraatii fi paartiileen morkattoota kan naannoo Amaaraadhaa qeeqa guddaa irratti kaasanii jiran. Bulchaan naannoo Amaaraadhaa guyyaa kaleessaa duula filadhaa gubbatti haasawni inni godhe wanni cululuqu hundinuu warqee yookaan dahaba isinitti hin fakkaatin siinii bunaa ijoollee xixiqqoottiin kannan lafa buuftee cabsiti yaada jiru kan kaase. Yaadni kun kallattiidhaan paartiilee morkattootaa kan dha'u yeroo ta'u garuu loltoota Suudaan kan daangaa Itoophiyaa tarkaanfachuudhaan abbootii qabeenyaa saamee odoo maqaa hin kaasin bira tarkaanfachuun tuffii
inni ummata Amaaraatiif qabu garsiisa sodaa isaan mootummaa Suudaaniif qaban ni mul'isa ummanni isaan na filadhaa jaanii duula na filadhaa irratti gaggeessaa jiran odoo waraana Suudaaniin weeraramaa jiru akkamiin ummanni isaan filate jechuudhaan yeroo ammaan tana ajandaa dubbii ta'ee deemee jira isaan garuu birmadummaa Itoophiyaa eeyna jechuun halkaniif guyyaa miidiyaa gubbaa dhaadataa kan jiraniif namni birmadummaa miidiyaa gubbaan eeguu odoon taane lafatti qabatamaadhaan waraana biyyattiin qabduun daangaa biyyattii kabachiisa malee miidiyaa irra daangaan biyyattii hin jiru jechuudhaanis aktiivistoonni isaanii qeeqa irratti kaasanii jiran. oduu biraatiin mootummaan Ijiptii dhimma bishaan laga Abbaayitii wajjin wal qabachiisuudhaan yeroo ammaan tana xalayaa fuula 95 qabu dhaabbata UN'tiif barreessitee jirti. Mootummaan Ijiptiidhaan rakkoo mootummaa Itoophiyaa fi Suudaan isaan jidduu jiru kaasuudhaan haala biyyattiin sadeen ittiin waliin deemaa jirtu biyyoonni akka Ameerikaa, Awurooppaa, UN'n jidduu seentee rakkoo kana furuu qaba yaada jiru kan dhiyeessitee fi haala isaan ittiin waliin deemaa turan ganna kurnan dabran ilaalchisuudhaan xalayaa fuula 95 qabu barreessuudhaan dhaabbata UN'tiif dhiyeessitee jirti. Xalayaan kun kan barraa'e ministeera bishaanii fi jallisii kan biyyattiitiin ta'uunis himamee jira. Mootummaan Ijiptii gamtaa Afrikaatiin akka furamuu dhiyaatus garuu mootummaan Itoophiyaa bifa mootummaan Ijiptii fi Suudaan barbaadaniin odoo hin taane fedhii fi faayidaa isaanii qofarra dhaabbataniit jaarsummaa kana gaggeessuu barbaadan gamtaan Afrikaa rakkoo kana furuudhaaf dandeettii itti dhabee jira. Biyyoonni durooman kanneen akka Ameerikaa, Awurooppaa dhaabbanni UN'dha dhimma kanarratti teessoo guddaa taa'ee furmaata itti kennuu qaba jechuudhaanis biyyattiin xalayaa barreessitee jirti. Rakkoo gaafa Afrikaatti dhufuuf namni cuftu itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuudhaanis dubbachaa jiran. Keessattuu warri yeroo ammaan tanaa walgahii gaggeessaa jiran G7 jechuudhaan of yaamaa jiran dhimma bishaan laga Abbaayii kan gaafa Afrikaa balleessuudhaaf deemu kanarratti qorannoo akka gaggeessuu qaban biyyi Ijiptii xalayaa fuula 95 qabu barreessitee dhiyeessitee jirti. oduu biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti riphee loltoonni biyyattiidha itti aanaa ajajaa humna addaa kan naannoo Beenishaangul Gumuz guyyaa kaleessaa ajjeesuun dhagaamee jira. Itti aanaan kun yeroo hedduu biyyattii keessatti nagaa eeguuf kan carraaquu fi hidhattoota kanaa wajjin walitti bu'aa kan turan guyyaa kaleessaa hidhattoonni akka rasaasa nyaachisan dhagaamee jira. Yeroo ammaan tana biyyattiin rakkoo hamaa keessa kan jirtu keessattuu naannoon Beenishaangul Gumuz dhimma filannoo wajjin wal qabsiisee haala nageenyi naannichaa kan dhabameen filannoon naannichatti akka hin godhamnes boordiin filannoo irra deddeebiidhaan kaasaa jirti. Kanumaanis wal qabatee mootummaan naannoo Amaaraadha naannoon Beenishaangul Gumuz nagaa hin qabdu jechuudhaan akka waan biyya biraatti balaaleffataa kan jiru walgahii hooggantoonni mootummaa naannoo Amaaraa gaggeessan cufa gubbatti kan kaafamtu yeroo ammaan tanaa hidhattoonni naannichaa hoogganaa humna addaa kan naannoo Amaaraa itti aanaa isaa guyyaa kaleessaa lafaan dha'uun gabaafamee jira. Loltoonni kun kanaan dura bulchitoota naannootii wajjin waliigaltee akka godhanii fi lolli akka dhaabatuuf walii mallatteessan hanga ammaan tanaatti hidhannoo odoo hin hiikkatiin bulchitoota naannootii wajjin guyyaa guyyaarraan walitti dhukaasaa jiran. Wayita waliigaltee mallatteessan loltoonni akka galaniif waliif hin mallatteessine kan jaan yeroo ammaan tanaa hidhattoonni akka hidhannoo hiikkataniif wanni irratti waliigalame hin jiru jechuudhaanis dhukaasa walirraa hin cinne walirratti banaa jiran. oduu biraatiin waraana bilisummaa Oromootii fi waraana Eeltiraatii fi kan mootummaa jidduutti guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaa Wallagga Najjootti gaggeeffame loltoonni Eeltiraadhaa waraana bilisummaa Oromoo eega baqatanii haloo bahuudhaaf jecha jiraattota naannawa san jiranirraa mana 9 akka gubanii namallee ajjeesanii kaanillee akka reeban gabaafamee jira. Loltoonni Eeltiraatii fi kan mootummaadhaa waraana bilisummaa Oromootii wajjin eega walafaan dhaabbatan tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti fudhataniin bakkicha gadhiisanii akka baqatanii fi wayita baqachaa jiranitti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti fudhate haloo bahuuf jecha jiraattota naannichaarraa mana 9 gubanii nama biraallee kan harka qullaa ajjeesuudhaan kaanillee akka reeban himamee jira. Loltoonni kun afaan Oromoo hin dubbatan, afaan Amaaraa hin dubbatan, warri kun afaan Tigree qofa akka dubbatanii fi ummata wajjinillee afaan itti walii galan odoo hin beekne Oromiyaa keessa sochooni wayita namni ejjee isaan laale maaliif nu laalte jechuudhaan rasaasaan akka itti orihaa jiranii himamee jira. Ummanni jaallallaan warri
kun baaraddawanii waraana bilisummaa oromootiif basaastanii bakka nuti jirru nu himtan yaadajuuf jecha yeroo ammaan tanaa rasaasaan ummatatti ori'uun furmaata hin fiddu. Kanaaf mootummaan biyya bulchaa jiru waraana Eertiraa biyyattii keessaa baasee yoo danda'e waraana isaatiin waraana bilisummaa oromoo dhabamsiisuudha malee biyya ollaarraa waraana ollaa affeerratanii waraana ollaatiin ajjeesuu doorsisuu qeefii qabeenyarraa buqqaasuu manneen isaanii gubuun kun ammoo mootummaa biyyattii odoo hin taane shiftaatu kana hojjeta malee nuti kanaan mootummaadha hin jennus jechaa jiran. Waraanni bilisummaa oromoo garuu hanga waraanni Eertiraa fi waraanni mootummaa biyyattiidha oromiyaa keessaa baanitti nuti dhukaasa hin dhaabnu tarkaanfii ilaalee isaa ummata keenya gammachiisuu fi ummata keenya qabbaneessuu ni fudhannaas jechuudhaan yeroo ammaan tana mudhii isaanii hidhatanii jilbiibbachiisaa jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna.